Immarate mo waa'een ijoollee namni seenaa bee ofitti haasa'aa deema. Maal eessatti fiiddu? Eessatti fiiddu? Dhaggeeffateetu? Maalan dhaggeeffate dhagaa sirra kaa'uti. Daami mataa koo irraa cufi maa'inni. Abaarsuma malee silaa wanta maal akka waariidha eessaa dhuftee sammuun kee nagaadhaa inni. Manzuumaa gosa haaraa dhaggeeffadhaa isiniin jedhe akkuma duriitti na biratti maal ta'e. Manzuumaa haaraan gadhiisaa haaraa dhaggeeffateetu garuu dhaggeeffachuu dabartuu ta'e ilaa kan. Kana reefuun gadhiisaa haaraa lafa. Alees achi na olee bulaare. Dinqii rabbiiti ofiina hidhaan kun kan keessa. Maarree. Nan beetanii kanaan dura. Maal ijoollee nama fardaan barbaadan lafootti argatudhani. Jallaabiyaa kan kilippii tokkottiin hojjedheen ture akkasumatti. Kan keeti kaam. Angoote. Yuutuubii banat. Yuutuubii. Sabaskaayi barbaad. Yaasin. Eeyoo maqaan kee. Yaasin Maamudii. Yaasin maa. Ijoollee anan Maamudiin ta'e moo Yaasin Maamudiin ta'e ijoollee. Maal ijoollee Yaasin. Gurbaan. Mee kottu. Maatiin baaba. Mees gori. Kottu gurbaan kottu maali rifatini kottu as gori jedhe. Eenyuudhaan? Maali gurbaa'uun deemaa dhufee sin ashiidhaan baafadhee ani Yaasin Maamudii. Maashaallah. Maali iddoo maashaallah itti walii isaan bartu ani Yaasin Maamudii naan jedhe. Innan jedhe. Inni meeken mee yuutuubii meeken. Yuutuubiin kee maqaan kee maqaan isaa maali? Maqaan isaa maali? Yaasinoo Maamudii dheera. Badee gooftaa kan koo dinqii rabbiiti jama. Jamaa ija kee barbareeduma akkamiitiin miidhattee dhufte. Miilaan. Sabaskiraayibiidha kun kuma dhiilaa kun amma 170 kan keetii kun. Saxinnoodha kun. Siisumaa kan maqaa kootiin addunyaarra deemaa jiru. Maali gurbaana namaa si kun. Inni kan keemiti inni 170. Kun viidiyoo isaanii qabu isaantu qaba. Aadaa makeenya hojii ana bichaadha. Oo sanat. Sila lakka. Innan jedhi isa xiqqoodhaan maal. Irraan gaafatamtanii waan gochaa jirtan kana rabbi irraa isin gaafatu. Innan jedhi. Kan itti dadhabu gurbaa kan. Kan itti fayyadamu immoo isayyuu immoo deemaa dhufte nama miila goote mucaa immoo mataa goote Yaasin Maamudii. Tidwaruma seesittiin ulfaatu hin jire. Sammuun kee nagaa miti. Isa namni tokko hojjetetti, isa namni tokko dadhabetti inni isin waanii keessan guddifatanii garaa keessan akka ruuriidhaa dhiibdee deemtan maayinni. Innan jedhe. Abbaan nashiidaa kana isa yuumboo sahaaraa dhaggeeffataa deemtaa. Sahaaraadha sa'aatiin ni gadhiifamu hin beeku sayyuu waan gadhiifamu saampilii mataa argee mannis yuutuubii. Isa yuubee si jala waanii gochuudhaaf. Oh, namni rabbii sodaachuu dhiisee. Yoom gadhiifama ta'u. Mooji kee. Yoom gadhiifama saba. Akka gootu. Kanatti ni bel silkii kee maala si qabdaa miti. Isa nu si biraa qabnu waa si hin jiru. Baay'ee mana kan. Ilaame. Yaasin jechuun gurbaa kan dhageessanii. Nashiidaa rabbanaa jechuun rabba laalamiina jedhee kan nashiidaa garaagaraa sirbe baase dhageessanii akka gurbaa kan. Nashiidaan inni kanaan dura hojjete hundasaa nashiidaan inni kanaan dura hojjete isa son taane nama biraatu itti fayyadame dhageessanii amma immoo nashiidaa ajaa'ibaa bareedaa kan bor galgaratti waan yuutuubii isaa irratti gadhiisuuf yuutuubii mataa isaa irratti waan gadhiisuufi yuutuubiin isaa immoo liinkii isaa tiiktookii isaa jala jira dhaqaati sabaskiraayibii laayikii godhaafi kan namicha gurratti micciiree nurkaa nyaataa ture iyyuu waanii gochaa baatan waggaa meeqa dhageessanii kan mucaa keenya kana bukkee nuu dhaabadhaa. Iyyeen kan kun viidiyoo hin qabu viidiyoo anaa wajjin mul'atu hin qabu. Viidiyoo suuraadhaan hojjetamee jira baay'een isaa Yaasin Maamudii jira bara 2022 jira. Sirraa akka itti argattu jechuudha. Meeqa sabaskiraayibii kan inni qaba? Sabaskiraayibii amma 9,000 bo'eeteera. Heenaa sabaskiraayibii 9,000 bo'ee duwwaadha kan gurbaana. Inni 100 meeqaati inni miliyoona meeqaas kan saamiti dhageessanii. Warri maqaa namaatiin daldalanii xiqqoose dhageessanii utuu of qusattanii baay'ees. Kanaan booddee abbaan nashiidaadhaa dhufee jira. Yaasin kunooti hojii kana caalaatti hojii miidhagaa bareedaa fidee dhufa. Obsaan nu eeggadhaa bor galgalatti nu qophaa'a. Sabaskiraayib nu gochuu hin dagatina galatooma. Salaamu alaikum warahmatullahi. Eeshi. Eeshi. Kun ariitiidha.